kallattiin baashaggar aanaa dugdaa keessatti ergamtoonni bilisiginaa jiraatota isaanii cimsanii itti fufanii jiraachuun himame. Impaayera gama maraan kuftee tiksuuf maqaa duula sakataa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun koloneel Abiy Ahmed irraa ajaja fudhachuun Oromiyaa kutaalee garaagaraatti kan bobbaafaman waraanni maafiyaa PP uummata nagaa hiika siyaasaa hin beekne maqaa garaagaraa itti moggaasuun hidhuu saamuu fi ajjeesuu cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa dugdaa ganda Baayimoo Guusaa jedhamu keessaa gaafa onkololeessa 15 2024 ergamtootni qabeenya uummata Oromoo saamuun of jireessan loltootni bilisiginaa qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Goobanaa Malkaa jedhamu jala badii tokko malee loon torba uffatanii deemuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Dabalataan aanuma kana ganda birbirsa guddaa Saabolee jedhamu keessa guyyaadheen gaddaa jechuun onkololeessa 16 2024 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Biraanuu Duumessaa kan jedhamu maanguddoo ganna 80 kan ta'e loltootni sirnichaa badii tokko malee isaan jaadhaan mataa isaa jiksanii maallaqaa fooshaa uummataa isa bira jiru qarshii 25,000 ol saamanii kan jiran yoo ta'u mucaama isaa kan ta'e nama maqaan isaa Lammii Biraanuu jedhamu jalaa ammoo loon 5 uffatanii deemuu maddeen itti dabaluun eeraniiru. Wayita ammaa kana aanicha keessatti qawwee bitaa waboo lolaa jechuun uummata dararaa kan jiran yoo ta'u nama tokko irraa dirqamaan qarshii 80,000 hanga 200,000tti guuruun qawwee caccabaa fi boodatti hafaa kennaa kan jiraniif namoota qarshii kana kaffalee bitachuu hin dandeenye ammoo hidhaatti guura ajjeesaa akkasumas dararaa ulfaataa irraan gahaa kan jiran ta'uun ibsameera. Oduu keenya isaa kallammataatiin kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii ba'aa aanaa Xiyyoo keessatti ergamtoonni bilisiginaa hawaasa nagaa mana hidhaatti guuruu cimsanii itti fufan. Golee Oromiyaa cufa keessatti maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira jedhuun yeroo adda addaatti dararaan hawaasa nagaa irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Aanaa Xiyyoo ganda torban Uunshoo jedhamu keessaa gaafa onkololeessa 9 namoota maqaan isaanii Hussein Gammachuu, Ajii Ashin, Idoo Jawaaroo, Qaasim Daatuun, Kadir Ibrahim, Muhammad Birraa, Muhammad Daud, Muhammad Shumfaa, Asan Kadir, Hussein Tusuu, Kamal Hussein, Hussein Waaqoo, Bashaa Hussein, Shorite Ibrahim, Asaffaa Oraa, Hussein Abdullah, Qaasim Abdallah, Muzaim Abbuushee, Jibril Zailaan, Kadir Birraa Faayisaa fi Gammachuu Faayisaa jedhamanii fi kanneen biroo haadholii baay'inni isaanii 8 ta'an kan ammaaf maqaan isaanii addan baane yakka tokko malee anichatti hidhamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti yeroo kana aanicha keessatti adda durummaan uummata nagaa dhorkachaa kan jiran kaabinoota sirnichaa kanneen maqaan isaanii Jamaal Abbee fi Junjii Fayyisoo jedhaman ta'uu dubbatu. Godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ergamtoonni bilisiginaa hawaasa irratti saamicha raawwachuu cimsanii itti fufanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaalkennaa Sabaa. Ergamtoonni bilisiginaa ajaja qaama olirraa itti kennameen afaan qawwee uummata Oromootti garagalchuun dararaa ulfaataa irraan geessisaa kan jiran yommuu ta'u hawaasni meeshaa malees lubbuu isaaf sodaachuun dirqamee waanuma isaan jedhan gochuun garmalee hiraarfama guddaa keessa jiraachuun ni beekama. Gandoota magaalichaa hunda keessatti ergamtoonni sirnichaa saamicha raawwachuu cimsanii kan itti fufan ta'uun wayita amma maqaa deeggarsa milishaa jedhuun manneen daldala dhuunfaa hundaa irraa qarshii 2,200 saamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Naqamtee irraa dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Yeroo ammaa kanas kufaatii diinagdee hamaa bilisiginaa mudatee jiruun empaayiratiin raafamaa hamaa keessa seenuun ergamtoonni ishee waan qabanii gadi lakkisanuu wallaaluun uummata nagaa irratti xiyyeeffatanii gama maraan saamicha irratti bobba'anii kan jiran ta'uun barameera. Barsiisonni qaroo sabaa yeroo ammaa qaala'insa jireenyaa dadhabuun rakkoo hamtuuf saaxilamuu himatan. Itoophiyaa keessatti waraanni babal'achuun diinagdee isheen kuteessee qaala'insa jireenyaa ammeessuu irraan kan ka'e barsiisonni yeroo ammaa kana jireenyi qananii haafuu harkaa gara afaanii dadhabuun rakkoo beelaa hammaataa keessa jirra jedhu. Beelli ammoo beellama siif laatu kan jedhan barsiisonni mindaan nuuf kennamaa jiruu fi qaala'insi jireenyaa amma keessa jirru walgituu dhabe samii fi lafa ta'uun alaamaaf saaxilamnus bilisiginaa biraa xiyyeeffannoo dhabne gara duwwaa ijoollee dura dhaabbachuuf dirqamneerra jedhu. Barsiisan irraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko akka jedhutti mindaan nuuf kennamu qarshii Itoophiyaa 4,200 yoo ta'u yeroo ammaa kana gatiin xaafii kuntaala tokko qarshii 15,000 qamadiin kuntaala tokko qarshii 7,000 fi kopheen tokko immoo qarshii 5,000 jechuun mindaan koo hunduu kophee tokko naaf bituu hin dandeenye ani kophee tokko kanan bitadhe waggaa 3 dura hanga ammaatti isheedhuma suphee kaawwachaan jira jechuun dubbata. Maatiin kiyya wanti uffatanii fi jijjiirrata naafuuti guyyaatti si'a tokko nyaachuu hin dandeenye waan ta'eef rakkoo baay'amtuu kana keessatti uffachuuf miti jiraachuuf lubbuun daa'imman koo akka baraaramtuuf qaamni hunduu sagalee nuuf ta'a jedha barsiisan kun. Barsiisan kun maatii nama 4 kan qabu yoo ta'u mindaa argatu 4,200 keessaa qarshii 2,000 mana kiraaf qarshii 2,000 ammas harkatti haadha manaa kootti kenne baasii mana keessaa kanneen akka zayitii qullubbii ashaboo fi qoraanii ittiin bituuf kun iyyuu ishee waan hin geenyeef na baara gara manaatti deebiti jedha. Qarshiin kun osoo midhaan nyaata maatii kanaaf hin bitin dhume jechuudha. Ijoolleen keenya osoo midhaan hin nyaatin mana barumsaa deemaa jiru uffata ciccitaa uffatanii mana barumsaa deemu nuti osoo nyaatin mudhiidhannee daree seenaa jirra. Waa'ee garaa yaada akkamittiin
barnoota qulqullina qabu barattootaaf kennina jechuun haala keessa jiru ibsata. Oduu keenya saafaa xumuraatiin pirezidaantiin Masrii dippiloomatii olaanaa Iraan waliin wal argan. Misri Abdul Fattah al-Sisi kamisa kaleessaa walgahii ministeera dhimma alaa Iraan Abbaa Araagaakii waliin Kaayirootti taasisaniin haalli naannoo akka hin hammaanne gaafataniiru. Ibsi pirezidaantii Misrii baase akka beeksisetti walgahii haala yeroo naannoo baha giddu galeessaa keessatti mul'atu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseera. Gaazaa fi Liibaanos keessatti dhukaasa dhaabuu fi haleellaa Israa'el West baankii dhuunfatame irratti raawwatu dhaabuuf tattaaffiin idil addunyaa akka hordofamu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan gama isaatiin marii Araagaakii pirezidaantii Misrii waliin taasisaniin faayidaa qabaa jedheera. Araagaakiin qibxata galgala Joordaan irraa gara Kaayiroo kan dhufan yoo ta'u, waldhabdee itti fufee jiru keessatti haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwattu kamiyyuu ittisuuf tattaaffii dippiloomaasii taasisaa jiru. Iraan haleellaa misaayilaa onkoloolessa tokko Teheraan raawwatteef deebii waraanni Israa'el akka kennitu eeguun of eeggannoo olaanaa irra jirti. Haleellaan kun ajjeechaa dhiyeenya kan hooggantoota Hizbollaa fi Hamaas irratti raawwatameef haaloo ba'uuf akka ta'e ibsiteetti. Israa'el haleellaa haaloo ba'uu ajjeechaa keessumaa kan nama ajaa'ibu Iraan irratti raawwachuuf doorsifteetti jechuun Arab News gabaaseera.